Gorsa Bill Gates kurnan namoota milkaa'ina barbaadanii. Bill Gates kan inni biliyoonara ta'e umurii isaa waggaa 30tti. Kan inni immoo dureessa addunyaa kanaa tokkoffaa jedhamee waamuu jalqabe umurii isaa waggaa 39tti. Akkasumas namoota dureeyyii addunyaa kanaa jedhamanii beekaman keessaa kan yeroo dheeraadhaaf dureessa jedhamuun hanga har'aa maqaan isaa kaa'atudha. Gorsoota kurnan kanaa gadii Bill Gates namni hanga dhumaatti hordofe kaka'umsa hojii ni godhata jedheen amana. Keessumaa namoota hojii dhabdummaan miidheef kaka'umsa gaarii ta'a jedheen yaada. Kanaaf gara gorsoota sanaatti haa dabarru. Gorsa tokkoffaa. Namoota addunyaa kana irra jiraniin of hin madaalin. Yoo goote garuu ati of gowwoomsaa jirta. Ati addunyaa kana irraa nama addaa akka taate of hin dagatin. Gaafuma akka uumamtuu warri kee yaadan seelonni qaama kormaa yookaan sperm kan jennu miliyoona tokko olitu wal dorgomee achi keessaa tokko isa si uume ta'e. Hundumti isaanii iyyuu sirraa garaagara turan. Qaama nama tokkoo keessatti dorgommii miliyoonota keessaa uumamtee namoota addunyaa kanaa kamuu ta'uu hin dandeessu. Addunyaan kun sirraas waan ati qofaa kennuufii dandeessu qabdi. Kanaaf ati ofii keetiin dorgomsiisi malee nama naannoo kee yookaan nama hojii ati hojjechaa jirtu hojjetu tokkoon of hin dorgomsiisi. Kaleessa kee irra har'a kee caalchisi. Har'a kee irra immoo egeree kee baay'ee caalchisii argami malee badhaasaa yookaan badhaanii ta'uu hin yaalin. Fakkeenya milkaa'ina Abrahaam Lincoln yoo fudhanne addunyaa kana irra namni na caalu tokko illee hin jiru. Akkasumas namni ani caalus tokko illee hin jiru jedha. Kanaaf hojii kees ta'ee ofii kee kan namaatiinis ta'ee namaan hin madaalin. Gorsa lammaffaa. Waan guddaa bira gahuuf aarsaa guddaa kaffaluu qabda. Wanti addunyaa kana irratti salphaa ta'e yoo jiraate qaamolee miiraa fayyadamnee wantoota naannoo keenya jiran ilaaluu, dhagahuu fi dhaggeeffachuu qofa. Qaqqabachuu fi dhamdhamuu gatii nama kaffalchiisa. Jireenya akka salphaatti hin ilaalin. Waa'ee mul'ata kee qofaas hin haasayin. Waanuma harkaa qabduu fi bakkuma amma jirtu irraa ka'ii waan abjuu kee jalqabi. Jalqabuun mallattoo tattaaffii milkaa'ina keef ati gootu murteessaadha. Kufaatiin yoo si mudates addaan hin kutin. Waan si kuffise adda baasuun sirreeffama fudhadhuutii gara mul'ata kee murteessu itti fufi. Gorsa sadaffaa. Mul'anni ati ijoollummaa keetiin qabdu dhugummaa jireenya kee keessatti iddoo guddaa qaba. Namni akkuma dhalateen waan qabaatu. Garuu gaafa guddachaa deemu sammuu isaatti maatiinis ta'e naannoon isaan keessa jiraatan waa fe'uu jalqabu. Sadarkaa waa fe'achuu jalqabdutti waan kan kooti kan jettu yoo hin qabdu taate ati ba'aa sitti fe'ame jalaa daddaqaa jiraatta. Kanaaf mul'ata ijoollummaa qabaachuun fuuldura keef baay'ee murteessaadha. Yoo mul'ata ijoollummaa hin qabaanne namoota irraa yookaan qaama biraa irraa wanti ta'e akkasiif raawwatamu barbaadda. Eenyumti illee yoo waa sii kenne akka ati barbaaddutti siif hamma ati barbaaddu siif hin kennu. Yoo nama irraa kan eegdu taate ati ofii keef akka ka'umsa hojii hin godhattu. Gorsa afuraffaa. Gorsaa yookaan leenjisaa qabaadha. Wanti baay'een ni baratama. Barumsa baratamirraas waan haaraan uumame malee waan haaraan barumsa malee argame hin jiru. Nama ogummaa ati qabduun muuxannoo si dursu qabaachuun si barbaachisa. Leenjisaa gaafa jennu kan qaamaan si bira jiraatee si agarsiisu qofaa jechuu miti. Namni ati rool moodelii kooti jettu gochaa isaa gaafa hordoftu leenji'aa jirta jechuudha. Kitaabni ati dubbistu illee akka leenjisaa tokkootti si tajaajila. Namoota naannoo kee jiran hedduu isaanii yoo fudhatte waa'ee milkaa'inaa hin beekan. Yoo gaafatte illee isaan kana irraa waa hin argattu. Kanaaf nama si gaggeessu yookaan si gorsu qabaachuun barbaachisaadha. Gorsa shanaffaa. Namoota wajjin hojjettuufis ta'e namoota naannoo kee jiraniif rakkina jiruu fi furmaata jiru itti himi malee akka furmaata barbaadaniif hin ajajin. Gorsi kun namoota waa uumuudhaan beekaman baay'ee fayyada. Akkasumas dhaabbata mataa isaanii banatanii gaggeessan baay'ee fayyada.
Gaggeessaa sirriin nama waan hojjetamu hojjetee agarsiisu waan ta'eef rakkoo qofaa lafa kaa'uun akka furmaata barbaadaniif nama biraa ajajuurra rakkoo jiruu fi furmaata jiru ibsuutu filatamaadha. Gaafa kana namoonni wanta nuti hojjennu fudhachuuf yookaan fayyadamuuf kaka'umsa horatu. Akkasumas hojjettoonni nuti faana hojjennu rakkinichaaf furmaata barbaadu. Gorsa ja'affaa. Gaafa namoonni bu'aa keenyatti baay'ee gammaduu didan nuuf garuu kallattii sirreeffamaati. Wanti nuti yeroo jalqabaaf dhiyeessinu tarii fayyadamaa keenya akka gaariitti gammachiisuu dhiisuu danda'a. Kun immoo hanqinoota hojii keenya irra jiran akka adda baafannuuf nu fayyada. Fakkeenyaaf buna jabanaa hojjechuuf jettee guyyaa lamaaf nama sirraa dhugee sadaffaa achi deebi'uu dhiisu gaafa argitu akka bunni ati dhiyeessite rakkoo qabu ni hubatta. Kana irraa kaates buna sirrii akka dhiyeessuu qabdu adda baafattee dhiyeessita jechuudha. Gorsa torbaffaa. Yeroo kee baay'eesaa dubbisa irratti karoorsi. Biyya keenya keessatti aadaan dubbisuu gadi bu'uutu duubatti nu harkise natti fakkaata. Dubbisuu jechuun waan hin beekne tokko kan namni biraa beeke baruu jechuudha. Bill Gates kan Microsoft kaampaanii banate osoo hin dubbisiin miti. Isa dura waa'ee sooftiweerii namoonni beekan turan. Waan isaan beekan dubbisuun isaan irra caalee argame. Namoonni addunyaa kana irratti gama dinagdeenis ta'e siyaasaan guddatan namoota ogummaa dubbisuu baay'ee qabanidha. Bill Gates yoo fudhanne nama beekamaa kitaaba maxxanfame gulaalee kitaabni kun namoota akkamiif akka ta'u nama qoodudha. Kanaaf naannoo dandeettii keenyaa irratti barruu garaagaraa dubbisuun dandeettii fi abdii keenya akka gabbifannuuf nu gargaara. Gorsa 8ffaa. Wanta hojjechuu barbaaddu maaliif gaaffii jedhuuf deebii kenni. Kitaabni Start This Way jedhu tokko akka akeekutti obboloonni lamaan xiyyaara hojjetan sun yeroo sanatti dorgomaa qabu ture. Dorgomaan isaanii sun dhaabbata baay'ee dureessaa fi isaan dursee xiyyaara hojjechuu danda'u ture. Haa ta'u malee namichi kaampaanicha hoogganu waan balali'u hojjechuu malee maaliif akka balali'u hin beeku ture. Garuu obboloonni lamaan xiyyaarri maaliif akka barbaachisu waan adda baasaniif dhaabbata san dursanii xiyyaara hojjetan. Kanaaf wanti nuti hojjennu maaliif akka hojjennuuf, eenyuuf akka hojjennu, akkamiin akka hojjennu adda baafachuun daandii milkaa'inaa isa jalqabaati. Gorsa 9ffaa. Milkaa'inni keenya fayyadamaa bu'aa keenyaa irratti hundaa'a. Waan hojjennu tokkoof eenyu akka bu'aa keenya kana fayyadamu adda baafachuun barbaachisaadha. Fakkeenya tokkoon kaasa. Namichatu biyya faranjii jiraata ture. Hiriyaa isaa tokko kan biyyuma keenya kana jiraatu tokko achitti hojjechiisuu barbaade. Namichi biyya faranjii jiru sun hiriyaa isaaf bilbilee wantoota biyya keenya keessatti nyaataaf qopheessuuf oolan osoo gara kanaatti daldalte bu'a qabeessa taata jedhe. Namichis osoo wantoota sana adda hin baafatiin bilbila isaa cufatee maal akka dhiyeessuu yaaduutti ka'e. Kana booda wantoota Itoophiyaanonni baay'inaan fayyadaman adda baasee erguu barbaade. Innis kan Itoophiyaanonni hundi manaa hin dhabne barbaree fudhee deeme. Akkuma beekamu biyya faranjiitti wantoonni gubaa ta'an kun hin fayyadaman. Namichi kun fayyadamaa bu'aa isaa wallaaluu irraa kan ka'e kisaaraa keessa gale jechuudha. Kanaaf eenyu akka bu'aa keenya fayyadamu beekuun bu'aa keenya ol kaasa jechuudha. Gorsa 10ffaa. Namoota abdii kutan irraa fagaadhu. Namoonni abdii hin qabne yeroo hundaa waa'ee rakkinaa sitti faarsu. Akka ati rakkina qofaa faarsitu si abbalatu. Kaka'umsa hojii hin qaban. Akkuma jabbiin harree wajjin oolte itichoo barti jedhamu. Ati yoo isaan faana kan ooltu taate abdii kutannaa barta. Namni kan inni du'u gaafa lubbuu fi foon isaa gargar bahan osoo hin taane gaafa abdii kutedha. Kanaaf namoota abdii hin qabne bira ooluu jechuun reeffa waliin ooluu jechuudha. Nama du'e faana hin oolin. Tole, gorsoonni ani har'aaf qabadhee dhiyaadhe kan hanga ammaati. Gorsoonni daandii milkaa'inaa fi aartii ammas itti fufu. Gorsoonni kun yoo isinis tolan subscribe gochuun akka dhaggeeffattan abdiin qaba. Ilmoo milkii ta'a.